Dr. Abiy biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Kan saba afaan tokko dubbatu, kan saba amantaa tokko amanu eenyutu taasise? Warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Isaan biyya yoo bulchan malee biyyin diigama. Amantaan isaanii yoo afaan isaaniitiin lallabame malee biyyatu diigama. Maal goonu kana? Abbumta bahee nutti geeraruu hin qabu. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goone tabaaramna? Hin laanneef dinagdeedhaan biyya kana baannee deemne. Beekumsaan biyya kana hoogganna. Maal isaan goone nu abaaru? Adabii nurraa bitachuu dhayi qabu. Miidiyaa numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuu qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaaf ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookiin amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaaddan immoo daandiinsa bal'aadhaa baati siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu. Maa hojjetu? Maa guddatu? Biyyi kun akka addunyaatti maaliif beekamti? Warra jedhutu nutti bobba'ee kana nu gochaa jira. Isaan kun nurraa dhaabachuu dhayi qabu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin kabanya, nama hunda hin kabanya, nama akka namummaa sitti hin kabanya. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaanne. Eenyuyyuu akka itti bu'us hin barbaanne. Keessan misoomannaa ilaallu ji'a 8, ji'a 6, waggaa tokkotti xumurreettu kun isaan waaqa qaqqabu kan. Garum keenyatti innaa bu'e maaltu takaalaa? Takaalaa maaltu jira gara keenya? Amma isa baranaa kana karaa Amboo xumuran, karaa Wallisoo lafa jira. Hin hojjetamu. Karaa dhiyaa kana mootonni darban siruma isaa waanum nuti qabnu funaannachuu malee, albuuda nuti qabnu funaannachuu malee, midhaan nuti qabnu fe'achuu malee, ittiin jiraachuu malee, as buraayyuudhaa kaasee magaalli itti dhuftan hundumtuu daalattiidha. Tokko wanti misooma jedhe hin jiru. Ani natti ulfaata amma innaa kana iddoo kanatti hojjettan isa sanamaa hojjechuu diddan jedhee dubbachuun natti ulfaata. Wanta rakkoo ta'es inuman qalbeeffadha. Garuu maal goone keessa baana? Karaan Jimmaa kun daandii gabaabaan Finfinnee akka dhufu amma Gudaritti karoorfameera. Hin jiru. Daandiin Gincii Gindabaratti akkuma jirutti dhaabate. Jallisiin Faaxee tokkee kuttaa'ee keessa jiru wanti guddaan sun hojiinsaa amma yaadne nuu deemuu dide. Gudar waayyuu Fincaan akkasuma. Isaan kun illee rakkoo qabu waa jennu Dooktar. Isuma magaala Amboo amma Gudaritti hojjetamu sana dhimma nageenyaatti hin qabatan. Waggaa tokkotti xumuraa jettan sin gaafa hojii calqabsiiftan. Waggaa lakkaan maaltu harka qabe? Hojicha ilmi keenya Shimallis akka duukaa nuu bu'u nan beeka. Garuu kanan kaaseef nuu hubadhaa jedheetan. Karaa dhiyaa kana namni keenya waan itti hojjetu faabrikaan hin jiru, industirii wayii hin jiru, yoo barate homtuu hin jiru. Rakkoodha. Namni hojii dhabee immoo kuufame ba'aa biyyaati jita. Isa kanas hin yaanne jechuu hin danda'u. Otoo waan hojjettan kana arguus immoo kana nu gattan ittus hin jedhu. Isa asiis, isa achiis. Shimallisuun faana waa itti nu yaadaa jechuu barbaadeetan. Amma nama odeessa kana hundumaa kan milkaa'u yoo nageenyi biyya keessa jiraate.